Kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtu? Kun Arsadee Miidiyaati. Arsadee Miidiyaan dhimmoota Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Dhimmoota Oromoo gama siyaasaan, dinagdee fi hawaasummaa irratti waan jennu qabna. Har'as keessummaa lama isinii affeerree jirra. Piroofeesar Makuriyaa Bulchaa fi Dooktar Asaffaa Tafarraati. Qophii kana kan isinii dhiyeessu ogeessaa teeknikaa keenyaa Jaallalumaa waliin an Abbaa Malkaati. Duraan dursee keessummoota keenyaa yeroo keessan wareegdanii sa'aatii kanatti nu argamuu keessanii fi maqaa daawwattoota keenyaa fi maqaa Arsadee Miidiyaatiinan isin galateeffadha. Galatoomatis Abbaa Malkaa. Galatoomaa nu affeeruu keessaniif. Guman daraan ambaaf guuramaa. Dinagdee dirqiin garayyuun saamamaa bushooytee hadhooyte jiruun akkanaa obsanii taa'uun sodaamoo arjumma bilchaabbaa barii ganamuu yakkiinis qalamee hin dhumuu. Gaarii mariin nuyi har'a goonugaa akkuma sila irraa kaasee marii dhimma Oromiyaa fi Oromoo irratti ta'a. Marii keenya yeroo darbee irratti Dooktar Asaffaa waliin mata duree Oromiyaan haa dursu jedhu irratti haasofnee turre. Ammas gama sanarraa kaasuu mallaa dhimmootuma Oromootii fi Oromiyaa kanatti haasofna. Mee dura haala uummanni keenya qabsoo inni yeroo ammaa godhaa jiru ilaalchisnee akeeka inni ittiin adeemaa jiruu fi galii isaarraatii gaaffii inni kaasuu fi dhaadannoo inni qabu akka daawwattoota keenyaatiif bifuma gabaabaan keessaniifan carraa isinii kennaa. Mee Piroofeesar dursa isinirraan jalqaba. Egaa dhaadannoo jettee yoo na gaafatte dhaadhannoon yeroo baay'ee dhageenyu uummata keenyarraa dargaggoorraa artistootarraa Oromiyaan ni bilisoomtiidha. Kun jechuun hundumaarrayyuu kan dursinu waantu goonu kana keessatti jechuudha. Bilisummaanii dursuutu irra jiraa kan jedhudha. Oromiyaan haa bilisoomtuudha. Bilisummaan yoo sana ta'u abbaa biyyummaa kan jedhus immoo jira. Abbaa biyyummaa jechuun an keenya kana biyya keenya kana numti jalqaba hammana keenya dhimma itti ba'uutu nurra jira. Oromiyaan haa dursitu jechuun Oromoo dabalateetu uummatuma isaa dabalateetu. Biyya isaa sana keessatti iddoon inni jalqabaa isumaaf kennamuutu irra jira. Abbaa biyyummaa qabeenya isaa irratti abbaa kansaa ta'uutu irra jira. Mirgi kansaa ta'uutu irra jira. Oromoon kansaa irratti abbaa ta'uutu irra jira jechuudha. Sana dhugeeffachuutu irra jira. Oromiyaan yoo bilisoomtu isumaaf bilisoomti. Jalqabaa ofuma isaatiif bilisoomsataa. Mirga isaa eeggataa. Mirga namummaa isaa, mirga qabeenya isaa sanaa kan isaa ta'uu isaa sana eeggataa. Oromiyaan haa dursitu. Oromoonis biyya isaa keessatti kabaja haa argatu, haa kabajamu jechuudha kan ilaalutti. Gaarii mee gara Dooktar Asaffaattiin darbaa. Akeeki Oromiyaan haa dursu jedhu kun akkamittiin ibsitan isin mee gaaffii uummanni kaasaa jiru kanaa waliin illee jechuudha. Baay'ee gaariidha. Galatoomaa. Yaadii Oromiyaan haa dursuu kun adeemsuma qabsoo Oromoon amma gochaa jiru irraati waan maddeedha. Akkuma jettanii dhaadhannoodhumaa fi marii deemamaa jiru
waadaa uummanni keenya walii galaa jiru irraa kan maddeedha jechuudha. Innis maalinni akkuma Profeesar Makuraan jedhanii dhaadannoon qeerroon fi qarreen dhageessisaa jiranis ta'u sagaleen uummataa kan inni irra guddaa xiyyeeffatee itti deemaa jiru waa'ee Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachiisuuti. Waa'ee bilisummaati. Innis waa'ee qabeenya isaa irratti abbaa ta'uu, waa'ee biyya isaa irratti abbaa ta'uuti. Waa'ee bilisummaati yeroo jennu ammoo nama qofaa bilisoomsita miti yookaan ammoo lafa qofa walaboomsita miti kullachuu waan waliin deemu ta'aa jechuudha. Kanneen biyyi bilisoomteetti jedhanii amananis jiru. Keessumaatii miidiyaa adda addaa irratti yeroo mariin geggeeffamu waan agarru waan dhageenyurraa bara dargiitii kaasee bara lafti qotee bulaatii fi mirgi lafaa qotee bulaadhaaf hayyamamee deebi'ee lafti deebi'eetii kaasee kan mirgi kan abbaa biyyummaa yookaan bilisummaan kan Oromoollee waan deebiteedha bara dargiitii qabee. Kanaafuu isa kaan mirga dimokiraasiitii maalii jedhanii kan amananis jiru jechuudha. Isa kana egaa yoo laalle akka seenaa keessattis fakkeenyaaf heera mootummaa biyyattii kan 1931 keessatti akka isaan itti kaa'an fakkeenyaaf yoon kaase akkana jedha. Keessumaati boqonnaa tokko yoo laalle fakkeenyaaf heera mootummaa impaayirichaa kan Haayile Sillaaseen 1931tti baasee keeyyata tokko akka kana jedha yoon dubbise gabaabaadha. The territory of Ethiopia in its entirety is from one end to the other subject to the government of His Majesty the Emperor Jeddah. All the natives of Ethiopia, subjects of the empire, form together the Ethiopian Empire Jeddah. Gabaabatti ni lammataa, keeyyata lammataa, the imperial government assures the union of the territory of the nation and of the law of Ethiopia jedha jechuudha. Boqonnaan tokko kun keeyyati tokkoof lama kan xiyyeeffatu waa'ee maaliiti? Waa'ee territorial integrity biyyattiiti jechuudha. Waa'ee daangaa biyyattii eeguuf eegsisu, waa'ee tokkummaa impaayirichaa akkasittiin tumsu ti malee waa'ee diversity waan aadaadhaan sirna bulmaata isaatiin waa'ee jiruu jireenya isaatiin waa'ee fedhii isaatii fi abjuu agartee hiree isaa fuulduraa waa tokko waan jedhu hin qabu jechuudha. Akkasittiin walitti qabeetu acuuceetu unity and integrity waa'ee diversity miti jechuudha. Biyyattii labsii itti baasee heera itti baaseetu akkasittiin cabsee isa durii jaarraa 19ffaatii kaasee agartee walitti dabarsaa dhufe sana seeraan akkasittiin qabate sana bu'aa bahaa dhufeetu utuu hin turin kun 1931tti 1935-36tti waan ta'e hin beekna quba qabna waa'ee confederacy Oromoo confederacy Western Oromoo confederacy dha waan quba qabnuudha jechuudha. Kanan kana kaasuuf maalinni kun hiddisaa gaffagoodha. Waa'een sirna gabroonfataa agartee biyya Oromoo irratti qabeenya Oromoo irratti itti wal dabarsaa barabaraan bituu kun qabeenya isaa saamuu kun har'a jaarraa 21ffaa keessa jirra.
har'a bahee uummanni nu gahee deegaa fi hiyyumaa fi gabrummaa dhalootatti hin dabarsinu, dhaloota hin dhaalchifnu, nuun haa ga'u jedheetu ka'e jechuudha. Kanaaf hiree isaa ofii murteeffachuudhaaf, biyya isaa irratti abbaa ta'uudhaaf, qabeenya isaa irratti abbaa ta'uudhaaf hidhatee ka'ee jechaadha. Uummanni wanti gaagartee Oromoon hadursuu, Oromiyaan hadurstuu kuni sanuma jabeessuu, sanuma tinnisuu, sanuma agartee waan qabnuun humna keenyaan beekumsa keenyaanii bira dhaabbachuudhaa fi fixaan bahiinsa isaa agartee jala deemuudhaa jechuudha. Isa hafe fuulduratti itti haasa'aatu waliigalchaatu deemna. As keessatti wanni nuti kaasuullee qabnu Oromoon maal balfaa? Maalirraa bilisa ta'uu barbaada? Freedom from what? Ammoo maal gochuudhaaf bilisummaa isaa barbaada? Walabummaa kan inni barbaaduuf ammoo maal ta'uu fi maal gochuuf? Freedom to do what? Waan jedhu kana ittuma jajjabeessaatu irratti haasa'aadhuma deemnaa jechuudha. Isaan kanumaan hin dhaabaa hoodha. Waa dabaluu? Mee Oromoon maal barbaada isuma jedhu kanayyuu mee akkasin duukaa achumaan dubbattaniin barbaada Profeesar? Eessatti na hin dhumnayyuu isa Dr. Asaffaan amma jedhe irratti waa'ee seeraa kanaan kan inni kaase seera Itoophiyaa kana 55tti illee isuma ammaa kanatu dhaqee bilchaatee ba'e kana Haayile Sillaasee. Isaan qabattee wanta dheeraa duduuba deebitee agarta heeraaf seera jabana Haayile Sillaasee sana ba'e. Maal jedha? Waggaa 3,000 jiraate Itoophiyaanii mootummaan Itoophiyaa nuyi Haayile Sillaaseen mataa isaatiin jedha. Solomoon irraa ka'ee sabaaf Solomoon irraa ka'ee inni immoo Haayile Sillaasee irraa dhalata Haayile Sillaasee nugusa Shawaa sana irraa achirraa dhumnee biyya kanatti waaqatu akka nuyi bulchinu nu godhe jedheetu wanta nugusni jedhe wanta mootiin kun jedhe namni diduu hin danda'u maaliif waaqarraa dhufe wanneensa aangoonsa kan jedhutu jira. Kana qabatee maaltu jira har'a? Waggaa 3,000 sanan isin kaasuu barbaadeetani. Waan haasa'amu yoo agartanii biyya waggaa 3,000 turte kana tursuutu nurra jira. Kanatti warri mormanii diinadha. Bifuma waggaa 3,000 turte sanaaniti jiraachuutu irra jira. Gara fuulduraattis immoo hin jiraatti Waaqayyo iyyuu irra jira kan jedhu tokkodha. Yeroo kana jedhamu maaltu keessa gala isinitti fakkaata? Maqaan Oromiyaa jedhu. Oromoollee warri didan jiru. Oromoon nuti waan jiru iyyuu warri jedhan. Nuun hundumti keenya iyyuu Itoophiyaadha. Oromiyaan wanti jedhamu warri Ogaadeen kan jedhamu kutaan adda addaa kun jiraachuun irra hin jiru kan jiru dibeetii guddaadha. Amma si'ana deemaa kan jiru. Seenaan inni waggaa 3,000 suni egaa ilaala kan Oromoo miti. Oromoon achi keessatti hin hammatamne. Oromoon booda kanadha kan inni biyyi isaa qabame achi keessa gale. Seenaa sana keessa wanta hin jirredha Oromoon. Oromiyaan haa dursitu yoo jennu seenaan sun nuuni Oromiyaan ilaalu. Seenaa mataa isheetii qabdi. Kan dursuun irra jiru dimokiraasii gadaa qabaachaa turre ripaablikiidha gadaan. Inni sun monarkiidha inni sun. Daayinaastii tokkotu waggaa 3,000 biteetu Haayile Sillaasee irratti dhaabate. Achi keessa yeroo xiqqoodhaa fi warri Zaagwee galanii turani. Waggaa xiqqoollee miti waggaa 200 ta'anatti waggaa 200 wayii. Isaan iyyuu kana keessatti argamuun irra hin jiru jedhamanii achi keessaa kan ari'amanii hamba'an.
Oromiyaan ammataa ishee qabdi. Oromiyaan haadustuu jedhamu seenaa seetu Oromiyaa keessatti seenaa warra kaanii nuyi harkatti hin jibbinu. Seenaa akkasii qabaachuu isaaniiyyuu hin jeenyaaf. Haa ta'u iyyuu malee seenaa keenya ni dursaa Oromiyaa keessatti. Seenaa mataa keenyaa qabna. Seenaa demokiraasii gadaa qabna. Nuyi Rippaabilikiidha malee monarkiis hin turre kan jedhudha. Seenaan keenya adursuu jechuus hin dandeessa achi keessatti yaa'uu dabalamu. Egaa gaaffiin keenya lammaffaa Oromiyaan maaliif bilisa ba'uu barbaada? Oromoon maaliif bilisa ba'uu barbaada kan jette miti? Oromoon maal barbaada? Oromoon wanta inni barbaadu kun egaa bal'aadha. Keessa gallee yoo haasa'utti kaane baay'ee bal'ata. Oromoon maal barbaada yoo jedhame tokkoffaa akkuma sila jedhaa turre abbaa biyyummaa barbaada. Mirkaneeffachuu abbaa biyyaati garuu abbaa biyyaa sana harkatti mormanii harkaa fudhatanii abbaa biyyaatti ta'anii jiru. Tumannatti achi jiru. Abbaa biyyummaa sana deeffachuu. Oromoon biyya isaa keessatti maal barbaada? Mana kee dhufee namni akka waan ati hojjettu, akkaataa itti bultu, akkaataa itti ooltu, ijoollee kee akkamitti akka guddistu, ijoollee kee afaan maalii akka barsiistu, lafa kee irra maal akka facaafattu. Kana namni akkasiin hin jenne ofii keetii akka murteessitu kanarratti kana barbaada Oromoon ofii isaatii manuma isaa keessatti akka uummataattis akka nam-tokkeettis alaa namni dhufee kana godhii sana godhii natu sii beekaa afaan kana naasoftu afaan sana haasoftaa ittiin jechuun irra hin jirudha. Waan baay'eedha waan jedhamuu danda'amu. Biyya keenya keessatti afaan keenya akkamitti guddifanna? Suni mataa isaa kan danda'edha. Afaan isaa guddifachuudhaaf, aadaa isaa guddifachuudhaaf, qabeenya qabu, aadaa isaa irra oolchuu danda'a, mana barumsaatti ijaarrachuu danda'a, lafa isaa keessa kan jiru baafatee dhimma itti ba'uu danda'a. Kana barbaada Oromoon. Kana bilisa ba'uu barbaada. Bilisa ba'ee immoo mana isaa keessatti of bushuu akka barbaadetti, akka ofii isaatii fedhetti, akka seera ofii isaatii baafatetti jiraachuu barbaada. Kanumaan jedhamaa fi wanta baay'ee jechuu dandeessa. Kanaan durallee waan tokkotti irratti katabaan ture. Gaarii galatoomaa mee amma gara Dr. Asaffaatti hin deebi'a. Barreeffama keessan irraa kan inni argadhe tokkotu jira. Oromoon haa dursu yookaan Oromiyaan haa dursu jechuun maal jechuu immoo miti kan jedhutu jira. Maal faa jechuu miti. Fakkeenyaaf Oromiyaan haa dursitu yeroo jennu sila ibsitaniittu maal jechuu immoo miti. Maal faa jechuu miti isa jedhu qabdu. Kanarraati mee dhaggeeffattoota keenyaaf akkasiin ibsittan hin barbaada. Baay'ee gaariidha. Galatoomaa. Inni duraayi yaadi kun ifa ta'uu qaba. Ammaan durallee carraa argameenii yeroo adda addaatti ibsuu yaaleera. Amma sanuma jabeessee darbuudhaaf maal jechuudha maal jechuu miti Oromiyaan haa dursu yeroo jennu isa jedhu itti deebi'eetan waa jedhee darba. Maal jechuudha yoo jenne tokkoffaa mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuu irratti qabsoo taasifamaa jiru galmaan gahuuf qabeenya humna namaa fi uumamaa Oromoo fi Oromiyaa adda durummaan dhimmuma kanaaf oolchuudhaa fi ooluu isaas mirkaneeffachuu jechuudha. Oromiyaan haa dursu jechuun. Inni ittaanu dantaa Oromoo fi Oromiyaa kabajuu fi kabachiisuudha. Oromoon yookaan Oromiyaan haa dursu jechuun. Inni biroon fedhii Oromoo fi Oromiyaa naashinaal intirestii isaa adda baafachuu haal duree tokko malee sanguutuu tiksuu fi kunuunsuu jechuudha. Oromiyaan haa dursuu
yookaan adursitu jechuun. Waliigaltee fi fedhii irratti kan hundaa'ee gamtaa waliin jireenya, walgargaarsaa fi qabeenya uumamaa waliin fayyadamuu irratti akkuma gochaa ture, Oromoo fi Oromiyaan saboota biroo waliin qabaachaa turee fi qabu akka aadaa fi duudhaa qabuutti jiruutti dhiibbaa fi anatu sii beekaa tokko malee nagaa fi mirga ofii fi walii eeguu fi eegsisuu irratti bifa hundaa'een itti fufiinsaa mirkaneessuu jechuudha. Oromiyaan adursu jechuun. Inni itti aanu dantaa Oromiyaa Itoophiyaa keessatti qabduu fi qabaachuu maltu fedhii Oromoo dursuu irratti xiyyeeffachuudhaan mirga uummata Oromiyaa keessa jiraataniis haala hin sharafneen yookaan hin sarbineen kan adeemsa dimokiraatawaa ta'een kan murtaa'u ta'a jechuudha. Inni kuni Oromiyaan adursu yeroo jennu maal jechuu keenya isa jedhu gabaabamatti yeroon ibsuudha. Inni dhumaa maal jechuudha yeroo jennu qabeenya ilaallatee kan kooti kan keemmoo kee ta'uu hin mari'annaan suni akka hafu sana hambisuu jechuudha. Oromiyaan adursitu jechuun qabeenya ofii irratti abbaa ta'uu, biyya ofii irratti mirga biyyummaa qabaachuu, sangoonfachuu jechuudha. Maal jechuun immoo miti yeroo jennu inni kun baay'ee barbaachisaadha. Qabxii tokko lama jedhee lafa kaa'uun barbaada. Tokkoffaa mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuun sun akka galma gahuufis qabsaa'uun mirga saboota biroo sarbuu yookaan sharafuu miti. Inni lammataa dantaa Oromoo fi Oromiyaa kabachiisuun saboota kaayyoo kana fakkaatuun kaadhimaman kanneen sirna dimokiraasii fi mirga ilmoo namaa eeguu fi eegsisuun masakaman irraa of qooluu miti. Yookaan immoo isolate irraa of gochuu miti. Oromiyaan adursuu yookaan adursitu jechuun. Sadaffoo fedhii Oromoo fi Oromiyaa naashinaal intirestii dursuunii fi sanguutuufis qabsaa'uun tokkummaa yookaan gamtaa Oromoo fi Oromiyaan saboota biroo waliin qabdu diiguu miti. Oromiyaan adursitu jechuun. Afraffoo saboota biroo waliin jiraachuudhaaf jecha dantaa saba ofii dura ejjechuu yookaan fedhii biyyaa yookaan lammii ofii lafatti hambisuu yookaan malchuu feesisa jechuu miti Oromiyaan adursu jechuun. Shanaffaa inni dhumaa dantaa Oromoo fi Oromiyaa dursuun eeguu fi eegsisuun kanuma jabeessuufis bifa itti fufiinsa qabuun wal mariisisuu fi haala danda'ame hundaan Oromoon murannoon waliin qabsaa'uun farra tokkummaa fi Itoophiyaa diiguuf abbaluus miti. Inni dhumaa hunda dursee of ta'uun Oromoo fi Oromiyaa yoo Oromoon fedhee fi itti walii gale wal ta'uun saboota birootii wajjin ammoo jechuudha. Saboota tokkummaa Itoophiyaa keessatti hidhaman dhibboota gahan yaaddessuu fi yookaan birachiisuu fi miti Oromiyaan adursuu yookaan adursituu jechuun. Walumaa gala of jaallachuun yookaan wal jaallachuun kaan jibbuu jechuu miti. Fedhii ofii yookaan dantaa ofii dursuun dantaa kan isa kaanii sarbuu jechuu miti. Mirga abbaa biyyummaa kabachiifachuun eeguu fi eegsisuun mirga kooti jechuun mirga kan isa kaanii sarbuu jechuu miti. Of ta'eetan qabeenya koo irratti waan na barbaachisu natti safaranii isa hodhan sana otoo hin taane akkanaaf ta'eettan murteeffadha ittiin jiraadha jechuun isa biyyicha keessa jiraataa turee fi jiru baasuu, ari'uu, irraa of qooluu
yookaan jibbuu yookaan doorsisuu yookaan itti roorrisuu jechuu miti akka qaamileen adda addaa kaa'an. Kanaaf akkuma kanaan dura yeroo adda addaatti deddeebinee jennee waan ammas jabeessuu barbaadu Oromoon saba nagaa jaalatu. Oromoon saba waadaa qabu, saba safuu qabu, saba seenaa bara dheeraa qabudha. Seenaa isaa keessatti waanuma beeknu saboota biroo guddifachaadhaan ofitti dabalee araaraan nagaadhaan waliin jiraachaa bara dheeraatiif as ga'e. Sabooti biroon Oromoo keessa jiran Amaaras ta'ee, Guraagees ta'ee, Tigrees ta'ee kana sana utuu hin jedhinitu walqixxummaadhaanitu baroota dheeraatii fi waliin jiraachaa ture jechuudha. Garuu har'a yeroo roorroon itti hammaattee jettutti, yeroo dachii abbaa isaarraa buqqa'ee jedhutti, yeroo qabeenya isaa sarbamee jedhutti, yeroo akka namaa mataa ol qabatee deemuun jiraachuu hanqatutti ijoolleen isaa kaatee har'a Oromoo biyya abbummaa isaa mirkaneeffachuu, murteeffachuu qabaa jedhamee kaa'ametti sababa adda addaatiin asiif achi harkisuu waan adda addaa itti hidhuu illee hin mallee waan danda'ameen sabooti biroon Oromiyaa keessa jiraatanii haaluma nagaatiin kanaan duras jiraatamaa waliin jiraatamaa tureen waan danda'aniin qabsoo uummataa deeggaruudha, nagaa eeguudha, araaraan waliin jiraachuudha. Isuma kana jabeessinaa jechuudha. Oromoon hadursuu, Oromiyaan hadursitu yeroo jennu carraa kanaaf galatoomaa isa itti fufutti jabeessaa deemna. Profeesar Mukuraanis waan itti dabalannoo qabaatanii waa jedhanii. Gaarii galatoomaa. Mee Profeesar kanarraati egaa haaluma ammaa Oromooti sochii isaan godhaa jiranii fi dhaadannoo isaanii dhageessisaa jiran sila irraa kaastaniittu. Amma ammaatitti illee sabootiin paayiricha keessaa Oromiyaa keessa illee jiraatanii lafa Oromoo irra jiraatanii Oromoon yeroo hiriira ba'uusii yeroo gaaffii kana isaa kana kaasuus itti hin buune naamusa inni godhataa jiru nama ajaa'ibsiisa. Kanaaf kan namaa barbaachuu miti Oromoon qabeenya isaatti dhimma haa ba'u jechuun nama kan biraas ofirraa dhiibuu miti dura qe'ee keenya tolfanna jechuudha. Jedhaniiti kan isaan kaasan isaan isin maal jettu kanarraati? Yaa isumati qe'ee keenya tolfannu jedhanii ka'an jette kanarraan ka'uu barbaada. Dhugaarumatti yaada sanaa mul'isanii qeerroo fi qarreen waggaa 3-4 waggaa dheeraadhayyuuti kan qabsaa'an garuu waggaa sanan darban kana keessatti waa isaan agarsiisan isadha. Uummata gara biraatti hin buune uummata Oromiyaa keessa qubatee jiru. Afaan keessan hin dubbatinaa ittiin hin jenne. Afaan keenya illee yoo dubbatte malee hin ta'u ittiin hin jenne. Afaan keenyatti dhimma ba'uudha fedhiin keenya. Afaan keenyatti dhimma ba'uudha qabeenya keenya. Irraa buqqa'uun nurra hin jiru lafa keenyarraa wayyaaneen dhuftee nu buqqisuunshee sirrii miti jedhanii nagaadhaan iyyuu immoo kanumaayyuu kan isaanii qabsaa'aa turan. Dantaa Oromoo eegsisuudhaaf utuu dantaa nama gara biraatti hin bu'in kan isaanii itti wareegaman mana isaanii Hansaanii godhachuudhaaf jechuun Oromiyaan mana Oromooti jalqaba. Hansaanii godhachuudhaaf kan immoo achi jiraatan achitti dhalatanii kan guddatanis manuma isaanii wanta ta'eef isaanitti illee bu'uun hin dhaqne maaliif warrumta iddoo gara biraa dhufanii achi qubatanii immoo hojjechaa jiran. Lafa jireenya isaaniiti mirga qabu mirgi isaanii suni eegamee fi akkas ta'e kun qajeelaadha. Waan itti dhufuu barbaadu tokkotu jira. Kanatu akkas godhamu dhiibbaan
kan dhufaa jiru tokkotu jira. Amma afaan yoo fudhanne fakkeenyaa fi afaan Oromootiin haasa'amuu dhiiseetu miidiyaan baay'een walga'iin baay'een afaan Amaaraa ta'ee jira. Han ofiisaa sana dursuu dhiiseetu maaliif dantaa Oromoo yoo wanni godhuudha cabsuudha ya'uu kan keenya dhiistee afaan Oromoo dhiistee afaan Amaaraatiin Oromoo taasoftu. Ankee dhiistee nama fakkaachuudhaa fi kan namaa kan afaan namaatiin kan ya'uu haasoftu han ofii sanaaf kabaja dhabaa deemuu natti fakkaata kan ilaalaa jiru. Kabaja dhabanii jalaa hiiqanii iddoo gadhiisaa deemaa jiru namni baay'een. Akkaataa itti dhiyaannu, akkaataa of dhiyeessinu, akka Oromoo isaa ittiin qabsawaa turre kana too hin ta'in akka namni hormi akkomodeetti nu godhu, akka hormi nu fudhatu akkas godhaa jirra. Amma dhiyoo kana waan inni dhaga'aa ture ijoolleen dhaadannoo iyyuu egaa uummata garbaachisuuf dhageessifna jetteetti natti fakkaataa garuu utuma jedhu iddoo fudhachaa deema. Afaan Oromoo dhiistee afaan Amaaraatiin dhaadannoo gooti turte dheengaddaa yoon hiriira tokko dhaggeeffadhu. Biyya Oromoo keessa biyyi kun. Biyya Amaaraa keessatti afaan Oromootiin namni dhaadannoo godhu jira. Ankee kana gadhiisaa yoo deemu baruutu irra jira warra achi jiranii at least amma tokko baruutu irra jira. Ankee gadhiisaa yoo deemtu egaa mirga isaa kana waggaa meeqa irratti dhiigamee waggaa meeqa namni irratti du'ee wareegama godhamee argame kana gadhiisaa deemta. Mana kee gadhiisaa deemtaa jechuudha. Kan kee kan sana irratti cimuutu sirra jira. Bilisa baana yoo jedhamu waanuma kana hundumaa hammateetu bilisa kan baatu. Kanaachi hiikan qabu bilisa ba'aa hin jirtu. Afaanii namni gara biraan dhufe sirraa wanni hin goone akka durii sana sin dirqisiifne garuu atumtiyyuu mataa keetiin ofitti amanuu dhiisteetu afaan namaa of fudhachaa jirtaan kee dhiisaa jirtaa jechuudha. Aadaa ta'aa deemaa jira wanti kun. Konferensa irratti waan makanadhaa silaan keenya fudhatamee achi hin naqu konferensa namaa yoo hudhattu afaan Ingiliziitiin egaa afaan Ingiliziitiin haasofnaa of course namni gara biraan staandiin waa godhu jenneetu. Amma garuu yoo Itoophiyaa jedhamee immoo walitti dhufnu afaan isa beekamu sanaan garuu waan keenya lafa inni itti kabaja argatu illee hin jiru. Amma iddoo tokkotti raadiyoo na gaafatanii haasa'inaan jedhanii afaan Amaaraa qayyalchan haasa'anii hin jedhe. Joornaalistiin sun baay'ee natti aarti. Hiiksisi garuu ittiin jedhee maaliif afaan Oromoos immoo hin qabu pirogiraamii. Waa'ee wanni irratti waa'ee irrachaa irratti ture gaafan tokko artikelii baay'isa tokko namni jaallate tokko katabeen ture irrachaa irratti waggaa 3-4 dura. Isa kottuu nu haasa'inaan jedhe. Afaan maaliitiin haasa'a afaan Oromootiin ana haasa'a egaa jedhennaan lakkinaan jedhe. Maaliin hiiktu yoo gara biraa maaliif hin hiiktanii ittiin jennaan isa lille. Egaa pirogiraamii Oromoo qabdu achirratti maaliif hin haasa'u jennaan hin ta'u naan jettee natti cufte. Sana gadhiisuun irra hin jiru. Dhugumayyuu immoo afaan Amaaraa kana qajeelchee haasa'uu koo hin beeku. Beektaa waggaa meeqa erga biyyaa bahee waggaa 30 meeqa. Kanuma afaan dide gaafa sanaan. Gadhiisaa fi deemuun nurra hin jiru. Kan keenya kabaja laachuu fi nurra jira jedheetan jechuun barbaada. Waan gara biraan wanti jiru tokko immoo iddoo tokkotti haasaa irratti Amaaraan gammachiisa seenatti fakkaata namni kun Oromiyaa keessaa Amaarri miliyoonii 10tu jira jedhee haasa'e. Staatistiksii irratti nagarre. Staatistiksii kan mootummaa ammaa kun gara 5-6 caalu natti fakkaata kan 2007 kan ba'e tokko. Akkamitti waggaa xiqqoo kana keessatti waggaa 10 iyyuu hin taane dabalii ta'aa kan jedhutu sammuu koo keessaa dhufe. Jedhennaan
artikelii adda addaa barruulee adda addaa baasuutti ka'anii kan haasa'utti ka'anii namni baay'een kunoon nama miliyoonii 10tu jira biyyaan buqqisuurra jiru katamaa gurguddaa kana keessa baay'inaan nutu jira achi keessatti kan keenya nuuni maalinni apartaayidii katame namni tokko dhiyoo kan apartaayidiin nurratti godhamaa jira kan jechisiisu nama sana jedhame sana wanni fudhataniitu. Waan akkasii kana jennee namatti hiikna jennee yookiin nama gammachiisna jennee kan keenya akka hin wallaalle han keenya haa dursinu sobatu hin ta'in dhugaa keenya haa dursinu Oromiyaan dhugaa ishee haa dursinu kan jedhudha. Kanatti dabaluun barbaade asirratti. Gaarii galatoomaa meeqa amma Abbaa Malkaa. Waan Profeesar Makuraan kaasan irratti waa dabaluu barbaade innis maalinni amma mareen ala kanatti deemamaa jirutu jira. Jaarsolii afeeruudhaan jaarsolii Oromoodhaa saboota biroo wajjin agartee walitti dabalanii afeeruudhaan jechuudha. Miidiyaa garaagaraa irratti dhiyeessaa jiru jaarsolii Oromoodhaa. Inni kun maalinni hojii siyaasaa hojjechuudhaaf jechuudha. Hojii ololaati. Waa'ee tokkummeessuu waa'ee Itoophiyaa ijaaruu kana irratti xiyyeeffachuudhaaf jechuudha. Asirratti waan inni jabeessee baruu barbaadu tokko jiran. Nuti ani isin kun kan as baanee amma dubbannu kun kan nuti bakka buunu saba guddaa kana. Inni iyyuu immoo isa lubbuun jiru qofa miti. Kanneen kaleessa wareegamanii fi kaayyoo kanaaf of laatanii fi ammoo dhaloota dhufuu bakka buunaa jechuudha. Sagalee isaanii bakka buuna. Dhalooti inni jira waan ta'eef waan nuti dogoggorree faallessinee beekaas yookaan wallaallee goonuu fi jennu nu dura ejjechuudhaaf jira. Yeroo isaa qaba. Humna isaas qaba. Lubbuun jira waan ta'eef nu diduu danda'a. Nu mormuu danda'a. Inni lubbuun jira. As baanee kan nuti dubbannuu fi waan nuti goonu keessatti warra wareegaman sana yaadachuutu nurra jira jechuudha. Ammoo wanti nuti goonu kun yoo waan badaa ta'e, yoo waan tolaas ta'e, dhaloota sichitti fufu, dhaloota 6-7 hiree isaanii irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a waan ta'eef miidiyaan jiran maqaa Oromootiin as ba'anii waan dubbatan irratti humnas qabnaa yookaan qabeenya isaa risoorsii isaas qabna jedhanii waan godhan keessatti isa kana akeekkachaa eeggachaa akka deemamu hubachiisuu barbaadeetani. Amma waan nama Profeesar kaasan waan salphaa miti. Afaan mi'aawuudhaaf fudhatama argachuudhaaf isa kaan biratti galeeraaf isaaf nama nagaadha yegabbaa'u na'u akka ittiin jedhan akka hammatamu akka hin jibbamne hin balaaleffatamneef jecha afaan mi'aawuudhaaf waan hin taane dubbachuu waan hin taane gochuurraa Oromoon of eeguu qaba. Waan dhimma Oromoo kanaadhaa leellisuu dursuu sanarratti xiyyeeffataa dubbachuu dhaabbatee yaadaa gochuu dubbachuu barbaachisaadha waan jedhu itti dabaluu barbaadeeni jaarsoliin biyya alaa kanas jiran biyya ambaa keessa jiranis kun Oromoon dhiibiidhaanis biyyaa bahee haa ta'u diiviidhaanis biyyaa bahee haa ta'u Oromoon Oromoodhumaa Oromummaadhumaanii agartee waan siyaasaatii fi amantii fi laga ammaarree kanaan tu walii gadi olii hin qoqqoodini Oromummaadhumaa tu walitti nu hidha waan ta'eef waan tokko qabeenyi nuti guddaa qabnu tokko Oromummaa keenya waan ta'eef sanaan walaatumsin waliin dhaabbannuudha. Jaarsoliin illeen daqiiqaa tokkoof iyyuu haa ta'u dhimma Oromootii fi Oromiyaa irratti wanni isaan hin dubbatinii fi hin dalagin Oromootiif homaa bu'aa hin buusuun jedha. Wanni isaan guguddaa hojjetan jiraachuu mala isa kanaaf galata qabanne garuu ammaan sichitti wanni nuti goonu wanni nuti hojjennuu fi gumaachinu hamma dhimma Oromootiif qabsoo Oromoo achi butuutiif hin oolletti
waan inni gumaachuu tokko hin jiruuti. Kanaaf isa kanarratti akka isaanii itti yaadanii waan dubbatanii bilchinaanii akka umurii isaaniitti akka muuxannoo qabaniitti ilaallataa akka itti deemanin hubachiisuu barbaade asumaan. Kanaaf galatoomaa. Galatoomaa inni egaa amma gara yaadachiisaattis deemaa jirra. Dhuguma gaa dura manaa gadi ba'u jedhanii manni ofii garuu kan ofiiti mana ofii akkaataa kamitti akka qabataa jiran itti baraniiti gadi ba'anii manni kun nagaadhaa qabbana qabaa gaarii ta'uu isaa hubataniiti jechuudha. Darbee immoo abiddi kun impaayirattii keessatti buutee jirti. Haatuu dura abidda ofirraa buusti mucaashee walumaan yoo irra bu'e. Kanaaf isa kanarratti Oromoon dhimma Oromoo kana dursinee waan Oromoo kana irratti haa hojjennu jechuun kun isa kaanis miidhuu akka hin taane kaastaniittu. Kanaaf mee uummanni Oromoo biyya keessaas akeekinni itti deemaa jiruu fi galiin isaa maal akka inni ta'e jalqabarratti himtaniittu. Mee isumaafiyyuu hawaasichumaafiyyuu namoota ala jiranii kanaaf mee Piroofeesar waan akeeka kana bakkaan gahuu irratti akkaataa isaan itti jabaatanii hojjechuu qaban irratti dhaamsa xumuraa akkasiin laattan barbaada. Ijoolleen keenya waggaa dheeraadhaa fi baay'ee wareegamte amma waggaa 3 darban kanatti immoo baay'eedhuma isaaniitiyyuu miidhame. Dhiibanii mootummaa Itoophiyaa maalinni isa amarratti labsanii jiran kana al sadaffaa dhufuu isaatiin emergensiin kun al sadaffaa dhufuu isaatii akkuma beeknu ijoollee keenya kanatu dhiibee rakkina keessa manni keessa galchee jeeqama guddaa keessa mootummaa galchite. Biyya jeeqxatu hin ta'in ijoolleen mootummaa jeeqxa. Mootummaa kana yoo jeeqxu bu'aansaa uummata Oromoo qofaadhaaf utuu hin ta'in warra kaaniitiyyuu ta'e. Amma dheengadda mana hidhaatii yoo ba'anii yoo baastu ijoolleen Baqqalaa Garbaa fa'aa isaan qabatee warri kaanis akka ba'an ta'e. Baay'ee nama gammachiisa kun waan akkasii sana bu'aa buusuun. Haa ta'uyyuu malee immoo kunutuu ta'aa jiru wanti deemaa jiru ijoolleen Oromoo bilisa baaste too hin ta'in ijoolleen Itoophiyaa bilisa baasuu irra jirti wayyaanii irraa kan jedhutti hiikamaa jira. Maal jechuudha kun? Oromoon wayyaanii irraas bilisa ba'uu barbaada. Oromoon wanta garbiraa immoo waa mirga isaa kan danqu. Achaas immoo ijumanni du'ee fi dhufee iddoo wayyaanee fudhatee akka inni isan danqine haa xiqqaatu illee danquun irra hin jiru. Akka iddoo wayyaanee sana namni hin buune godhuu irratti hojjechuutu irra jira. Bu'aan bu'e kuni argame kuni nama baay'eetu hidhame hin beeknu nama meeqa akka hidhame har'a. Dhugaadhumatti namni beeku hin jiru. Wayyaaneenis hin beektu. Mootummaan sunis hin beekan. Waggaa darban kana keessa, waggaa 20 kana keessa. Erga gaafa keessuma keessaa daggalli Baalee gubatee yoo sana jalqabanii ijoollee hidhuutti ka'anii achirra Finfinnee irratti ijoolleen baay'een hidhamte, namni baay'een hidhame, ijoolleen baay'een mana barumsaatii ari'amte, namni kaanii baqatee inni kaan karaa irratti iyyuu dhumee gara biyya Arabaatti yookiin gara Awurooppaatti utuu baqatu. Kana hundumaayyuu wareegamni ammanaa godhame Itoophiyaa bilisa baafnee jedhame Oromoon sana keessa bu'aansa akka xiqqaatu godhuun of gowwoomsuudha. Wanti sun wanta ta'aa jiru natti fakkaata. Kun akka hubatamu hin barbaada. Amma dhiyoo kana warra waa'ee seenaa gaaffii nama adda addaa gaafatu turan Oromiyaa reejiyoon
Oromiyaa Piroomaanii OBS'n. Achirratti warra seenaa fa'aa qorate kana ni arge. Warri seenaa qoratan kun mataan isaanii seenaa kana hin beeku. Isa Oromoon Itoophiyaadhaaf goote sanatu gubbaa sana ka'anii ilaalanii nuyi Itoophiyaadha jedhu. Okay, Itoophiyaa ta'uun haa ta'amu. Garuu Itoophiyaan isaan du'aniif sun warri du'an sun warri wareegaman sun Itoophiyaadhaaf warri wareegamaa ture sana jechuun bu'aa maalii buusanii Oromoodhaaf immoo jedhanii cina kaa'anii baalaansii godhanii ni ilaalle. Gaafa sana namni amma waa yaade waa tokko katabee ni ture agartaniitu ta'a. Xaaliyaanii mo'uu namni gurraachi mo'uun baay'een gammada. Waan guddaadha Itoophiyaan kun kana hojjette gurraacha keessatti guddoodha jedhame. Okay, baay'ees gurraachitti gammadeedha. Baay'eessatti gammaduunsa faranjiin dhumaa nama xiqqeessiti. Haa ta'u iyyuu malee immoo Oromoodhaaf immoo maal bu'aa buusee kan jedhu sanadha. Gaafa Aduwaadhaa deebi'anii namni keenya maajoritiinsaa gabbaariidha. Sana keessaa hin baane. Amma har'aatti iyyuu lafa gaafa sana fudhatamee namaaf hirame Oromoonni deebiseen argannu. Isa sanaan duunee warri kaan akka dhimma itti ba'anii akka gooftaan nurratti ta'anii godhuun nurra hin jiru. Har'allee wanti kun ta'uu hin danda'a. Garuu humna guddaa qaba Oromoon. Ijoolleen keenya jagnummaa guddaa agarsiiste. Waan guddaa hojjette. Wanti suni bu'aa uummata Oromootii fi bu'aa ijoollee keenya isheetti miidhamtu kanaaf akka ta'u godhuutu irra jira number 1. Isa taane warra kaanii bu'aa yoo buuse akkuma amma nama mana hidhaatii baase kun inni bayeessadha. Isa sana itti boonuun nurra jira. Haa ta'u iyyuu malee immoo wanta hojjenne namni itti dhimma ba'ee nu immoo amma immoo deebinee immoo gadii ta'uun nurra hin jiru. Nutu itti dhimma ba'uutu irra jira. Uummata Oromootu dura dhimma itti ba'uutu irra jira. Akkasitti yaaduutu nurra jira. Wanta amma deemaa jiru kun mootummaan ammaa kun raafamtee jirti. Mootummaan kun yoo kuftee Oromoon wanta itti wareegame kana hansaa godhachuu danda'uutu irra jira jalqabaa kan jedhu. Waan wareegama kanaa qajeeltoo hubachuu danda'uun irra jira. Seenaa addi bilisummaa Oromoo qabsoo addi bilisummaa Oromoo godhe wareega baafame wareega waggaa jabana dargii sana. Isa boodas immoo amma wayyaanee wajjin iyyuu qabsoo ta'e. Sana hubachuu danda'uutu namarra jira. Har'a ganama viidiyoo tokkoon ilaalan ture kan ONN dabarse tokko 91 baddannoo irraa. Sana yoo ilaaltanii baay'ee boojjatu sun qaba. Ammayyuu yoo sana egaa mootummaa keessa jira addi bilisummaa Oromoo. Haa ta'u iyyuu malee namni achi haasa'an warra achi haasa'an suni amma wal arguudhaaf hafuura arganne malee qabsoon keenya ganaatti fufaa kunoo immoo abaluu akkasitti dhumanii nu biraa warra isaan biraa dhumedha kan isaan haasa'an. Warra dhume sana kan isaan dhumaniif kana kan isaan wareegamaniif kana iddoodhaan gaachuudhaa fi qabsoo guddaatu fuuldura keenya jira jedhanii haasa'u gaadha. 91 August keessadha kun. 91 August. Wareegama guddaatu irratti kaffalame wanta kana bahee. Oromoon qabsoo guddaa godhe. Durumaa maccaatu lamaatti ka'ee nama meeqa du'e yoo sanallee. Isaan sana irraanfataa deemna yoo abalufaa wajjin jiraachuudhaaf kana goona sana goona enne abalufaa wajjin jiraachuun baay'eessa akkuma Dr. Asaffaan Sile jedhe warra kaan jibbuudhaan miti isolate of godhuudhaa wanni godhuudhaan miti. Haa ta'u iyyuu malee mana keenya maasii keenya irraa wanta arganne dura nutu dhimma itti ba'uutu irra jira kan itti maalinni dafqee qotee haamee galchatee ofii keenya dura nyaachuutu irra jira ofii keenya dhimma duratti ba'uutu irra jira nama garagaraa qubsuun irra hin jiru ofii keenya ijoolleen beela'aatu jirtu kan jedhu sana akkasitti qabsoollee akkasitti yaaduun irra jiru
wanta amma bu'aa argame illee akkasitti hubachuutu nurra jira jechuun barbaade. Yaarii galatoomaa Piroofeesar. Mee Dooktar Asaffaa yaada xumuraa, dhaamsa xumuraa qabaattan? Dooktar Piroofeesar Makuriyaan akka gaariitti kaa'aniiru sanarratti waan ani dabaluu barbaadutu jira. Innis maalinni hooggantoota siyaasaa lammummaadhaan Oromoo ta'aniif agartee kan isaan dararamaniif, kan isaan qe'ee isaaniirraa, maatii isaaniirraa, ijoollee isaaniirraa, hojii isaaniirraa buqqa'aniif qaamaan sammuudhaan hamma kana agartee hubamaniif mana hidhaatti oromummaa isaaniitiif mormituu mootummaa kanaa ta'uutiif qofaa miti jechuudha. As keessatti hamma hubamanii yeroo kaleessa ammoo hiikaman mana hidhaa dhiphoo keessaati, mana hidhaa bal'aatti gadi bahan malee raawwatee irraa hin dhaabbanne arii isaaniitii fi hordoffiin kun isaanis waan quba qabanidha. Maaliifi wanni isaan agartee kaleessa waadaa seenaniif, hojii isaanii dhiisaniif, lammii isaanii, maatii isaaniitiif agartee maatii isaanii, ijoollee isaanii guddifachuu, hojii isaanii hojjechuu, maarree kana hundumaa dhiisanii kan isaan of kennanii fi gaaffii saba kanaatiif akkasittiin hubata sabis. Garuu deemee agartee waa'ee Itoophiyaa tokkummeessuutiif Itoophiyaa ijaaruu kana yoo taatu dubbiin kanneen waliin agartee isaan qofa otoo hin taane saboota biroo keessaati kan ba'an kan isaan fakkaatan waliin walitti dhufaniitu yeroo bakka tokko gahamu yoo milkaa'ameef akka amma yaadamu kanatti hin ta'u waan jedhu akka isaan hubataniin barbaada. Innis maalinni waa'ee Itoophiyaa ijaaruu miti malee waa'ee Oromootiif Oromiyaa ijaaruutu hin jiraatu yeroo san. Qabeenyuma Oromootiin, qabeenyuma Oromiyaatiin dantaa Oromoodhaaf Oromiyaadhaa dursuutu hin mijatu yeroo sana. Fireemii paaternii lafa kaa'amu sadarkaa biyyaatti yookaan biyyoolessaatti kan hojjetamuudhaan malu waan ta'eef waa'ee loogdummaatu dhufa, feveretizimiitu dhufa jechuudha. Daandii tokko qajeelchuutu hin danda'amu yeroo Oromiyaatiif Oromoo ta'ee mana yuunivarsiitii tokko gad dhaabuutu hin danda'amu ta'a yeroo sana Oromoo ta'ee yookaan waan kana fakkaatu tokko dantaa uummata kanaa kabachiisuudhaa fi akka qabeenya isaatti akka baay'ina lammii saba isaatti jedhee waan inni hojjetu tokko adda durummaadhaan dhibuu danda'a yeroo sana. Kanaaf waan jechuu barbaadu ifaadha natti fakkaatu. Oromoo ta'ee namni har'a qabsoo Oromoo kanatti agartee kaadhimamee adda durummaan qabsaa'aa jiru mirga saba kanaa kabachiisuudhaaf tahuu qabaa. Dantaa saba kanaa dursuudhaaf tahuu qabaa. Mirga biyya abbaa biyyummaadhaa Oromoodhaa mirkaneessuudhaaf tahuu qabaa. Yeroo sadarkaa mootummaatti sana keessa seenee gaaffiin Oromoodhaaf Oromiyaadhaa achi keessatti Itoophiyaa ijaaruuf Itoophiyaa dimokiraatessuu maarree keessatti deebiti yeroo jedhu hin danda'amu, hin malu, hin mijatu waan jedhu har'a isuma argaa jirrudha jechuudha. Hagodhanis hadhiisanis Tigraayin ijaartee achi saamtee akkana gootee jedhama. Boris yeroo isaan waa'ee Itoophiyaa ijaaruudhaaf Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaadhaa mirkaneessuudhaaf yeroo hidhatanii ka'anitti waan Oromiyaa keessatti ta'u, waan Oromiyaa keessatti ijaarama yookaan agartee misooma deddeemu ilaalamee akka qabeenya isaatiitti akka baay'ina nama isaatiittis hamee kanatu hin oolu waan ta'eef yookaan karaatti cufuun iyyuu hin oolu waan ta'eef isa kanarraa nuti utuu nutti safaranii nutti hin hodhin akka nu gahutti, akka nuuf ta'utti, akka nuuf malutti, akka baay'ina nama keenyaatti, akka qabeenya keenyaatti ammoo nutumti hireema keenya ofiin haa murteeffannu. Gabaan waan baateef, daboon waan baateef aramtii jedhan.
Agartee waanuma sila manaa baaneef sana qabsoon ganamu waan manaa baateef sana haalillee meeqantam yoo jijjiiramte yoo barrillee kan dheerattu taate kaayyoon sagal jijjiiramuu hin malleeti sanumatti haa cichinu waan jedhu. Oromoon tokko dhiya Oromiyaa irraa kahee yoo deemu dura takazee utuu hin ce'in gibee hin ce'uu qabaa yookaan bishaan hawaas ce'uu qaba utuu abbayyaan hin ce'inii kan isatti aanu ce'aa. Beekumsi kun iyyuu agartee hamma qaba jechaadha. Hamma nuti beenu waan nutti aanu beenu waan gara keenya jiru waan beeknu waan keessatti dhalanneef guddanne waan agartee muuxannoo irraa mudata keenya irraa uummata kana keessa jiraachuu irraan kan ka'e waan beeknu qabna seenaa waliin qooddanna bu'aa ba'ii baay'ee dabarsine uummata kana wajjin waan ta'eef isa kanatti akka isaan xiyyeeffatanii hin barbaada. Tokko kana inni lammataa qeerroodha. Qeerroo waan ka'eef qaba. Qeerroon waan abuurrate qaba. Haala adeemsa isaa qeerrootu beeka. Qeerroon akka jalqaba irratti kaafnee dhaadhannoo isaan dhageessisan waadaa isaan wal seensisan irraa adeemsa irra waan nuti hubachaa jirru Itoophiyaan hadursituu tun taane Oromiyaan hadursuudha. Oromootu biyya mirga abbaa biyyummaa Oromooti. Oromiyaan kan Oromootiidha kan isaan jechaa jiran. Haa taatu Oromiyaan kan Oromooti jechuun ammoo lammiin Oromiyaa keessa jiraatan haba'anii yookaan haa cuucaman yookaan mirga isaanii haa sarbaman yookaan haa dhiibaman yookaan qabeenyi isaanii haa gubatu maarree haa ta'u waan jedhu waltajjii tokko irrattis waan dhaga'amee hin beeknedha. Isa kanaaf namuusuma amma yoonaa tureen qabsoo warraa hin cinne adeemsaa akka jiranitti murannoodhaan qeerroon sanatti jabaatanii kaayyoo ka'ameef akka galmaan gahan murannoo isaaniitiin naamusaan nageenyaan akka isaan itti hobba'an asumaan dhaamsa kiyya dabarsaa galatoomaa. Gaarii galatoomaa gaa isinis yeroo keessan fudhattanii dhaamsaa fi ibsa bal'aa akkasiinuu kennuu keessanii fi Profeesar Makuriyaa fi Dooktar Asaffaa maqaa daawwattoota keenyaatii fi Arsadee miidiyaatiin isin galateeffadhaa. Galatoomaa fayyaataa ulfaadhaa. Yaa galatoomaa isinis egaa galatoomaa nu affeeruu keessanii fi dadhabdanii illee hojjechuu keessanii fi baay'ee galatoomaa. Tolee egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin har'aaf dhiyeessine kanumaan raawwataa. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa. Dinagdee dirqiin garayyuun saamamaa gumaan dharaan hambaaf guuramaa. Dinagdee dirqiin garayyuun saamamaa bushooytee hadhooyte jiruun akkanaa obsanii taa'uun sodaamoo arjummaa.